gaarii sabni guddaan abdatu kan muslimni qabu sihi kabajaatu siin mala galatoomi baga dhuftee ummata keetiif dhugaa jirtu lafa keessee ummanni kan kee dogongoratti warri sifaame hedduudha warri moo muciyyoon tun amantaa kiristaanarraa gara muslimaa dhuftetti hin beeknes hedduudha rabbiin umrii kan kee si haa dheereysu waliin umrii rabbiin isin haa dheereysu isillee rabbiin yeroo gabaabatti sibira haa fidu ummanni oromoo haas gargaaran obsi kadirti yanii fixadhaa yaa obboleessa kiyyanaa obsi yaa obboleessa tokkittu matanan dubbadha achi booda sumayyaaf kaninaa carraa akkasumas itti fuftanii ummata oromoo kanatti wanni aan dhaamadu akkana siraatti illee feetanillee furadhaa feetanillee dhiisa hawaasa koo namni kuni darasaa nama 200 ol nama onlaayinatti barsiisu nama osoo quraana islaamaa baratu sadarkaa tana gahe akka barnoota isaa fixeen gara barsiisummaa dabre osoo barsiisu darasaa hedduu keessa miciyyoo tana ta amantaa hin qabne amantaa isaatti fidee barsiifatee jabina agarraan jecha tokko hin dagatina gaafa waraqaa isiin eebbifamtee jabina sii arke micoon tun amantaa kiristaanaa irraa gara muslimaa dhufte muciyyoo akkana jabduu diinitti akkamitti namni diin hin qabne fuudha jeetiin garaana nyaattee osoon shaadaa ijoollee darasaati yaa hiru jiru osoon shaadaa tana isiin kanin gara isii dhaqee dawwalee jaalallee ni qabda naataatee jirtaa isiin fuudhaa jee gaafadhe maal ture kaayyoon isaa mucoon tun amantaa biraarraa dhufte akka deemtee durriyyeen heerumne durriyyee heerumtii jeetiniif gaafadhe jee kunoo isumaan nuun jee akka isin durriyyee heerumtee hin kasaarreefin mucoo tana gajjabeessuudhaaf dhaqee fuudhee jee yaa obboleeyyan Dubai jirtiisin inni Itoophiyaa jira akkaan jabaadhee diin kana barsiifadhutti jaartii tana gargaara gara biyyaatti naa galchaa isiniin jee jira ani raabu'ee Sumayyaa Tasfaayee Dumaashitiyya jaartii obboleessa kiyya bayyaan baga nagayaan dhufte ituwatileen akkasuma itti fufa Dr. Asliinis jira Kadir dubbatee Asliin dubbatee achi booda Sumayyaa achi booda Ituupaa waree dubbata akka wal dura seenanitti قالت وما أصلي خينا نقول فوق كتير فلفات وخبجر قدرت فوفي اوكي هاي جرا غرغدا ندوره جرا غاسلا إسان دبتان بريدا إيجا چرادانته ونين جچو برباده توكو فارتي ilmaan oromoodha rabbii keenya firratti haasodhannu muslimninis kiristaaninis waaqatti amannu san haasodhannu nuti keessattuu namni hin fuudhin arraan tana hamilee nama cabsite boru eessa deemuu deemta namni arraan tana hamilee nama cabse namni arraan tana agartee qalbii nama tokko akka malee rifachiise abadan rabbiin harka irra deebisuuf malee numa nafu kanaafuu dubartii taates dhiira taates arra waan kophaa jirtuuf nama keessa gadi hin baane sitti fakkaate teessee koomentiidhaan harka kee kanaan balaa ofitti hin bitin tarii ammaan tana waa ta'uu dhabdee si dhukkubuu dhabee yookaan fayyaa waan qabduuf yookaan waan agartee waan barbaaddu harkattee amma harkaa qabduuf boru kadhabdu sitti fakkaachuu dhabee arraa miilee nama obboleessa keef obboleetti keenya cabsin inni biraa ustaazni keenya kuni namoonni hedduun inni wallaalaadha jaaniin wallaalaa ta'uu dhabuusaa ragaa guddaan dhiimo irratti akka ustaaza kamiyyuu ustaaza kam caalaa namni darasaa qabu waggaa 2 guutuu namni ijoollee tana nama 100 ol walitti qabee arraan tana nama 2-3 ijoollee ofiitu walitti qabanii yeroo deemuun dadhabame kanatti nama 100 ol waggaan eebbisee diinii rabbii barsiisaa jiru online irratti huruufa irraa kaasee hanga tafsiiratti eeysaa fida beekumsa kana yoo nama wallaalaa ta'e lammaffaa irratti akka inni nama beekumsa qabu ta'e muftii biyya teenyaa Sheekh Muusaa Suwaalaatu darasaa isaa faadhaa isaan ragaa beef namni kun jechuudha jara keenya inni biraa akkuma beetani ustaaz Raayyaa Abbaa Macaafaa ustaaz Ahmadiin Jabalfaa namni biyyaa baase gaafa dura Abaashiidhaan yaadatan ustaazni keenya kun beekumsa hanga qabuun namni Abaash dura dhaabbate osoo baqatin ustaazni keenya eenyu Anas Maammaffaan baqatanii jirri Abaashii lubbuudhaan dura baanii Keeniyaaf baqatan namni osoo baqatin miidiyaa kanarraa Abaashii kokkee qabee qaanyeessaa ture namni diinii isaanii diinii gartee karaan isaanii ta'u ustaaz Maamma Beyaan kanaa jechuudha dhageessanii kanaafuu ustaaz Maamma Beyaan kun diina
hedduu kana qaba. Nuti ammoo ijoolleen Oromoo diina hedduu kana ofirratti gurbaa kana wallaallee jara wajjiin taanee mucaa kana hamilee cabsuun sirriidha jara keenya. Obse Kadir, okay. Gaafii gaafattee, gaafii anaatu si bira jira anaa si deebisa. Ustaas Mahmud Bayyaan qaroo diin Islaamii obboleessoo. Dhaggeeffadhu anaa si hima. Abbaan fedhe jilba jalaa dha'uuf hamilee isaa cabsuuf meediyaa irraa gabbuusuudhaaf isa kana hojii ala baasuudhaaf yoo shiraffadhan hojjetan bakka nuti jirrutti duunee bannee nugusa goonee laal nugusa goona malee abbaan fedhe qaqqabuu hin danda'u. Kana eenyu godhe barnoota inni qabu dandeettii inni qabu kan meediyaa irraa deemaa jiru olola duunee banna malee alagaaf harkan bannu hinaaftuufillee harkan bannu abbaa fedhe yoo ta'e nama keenya ciccinee mataa wal qabanna malee jecha wallaalaadha jaamusan arras dhageewun fadhu boruus dhageewun fadhu ani hin barbaadu. Wallaala haja'uun shira qaba. Kabajaa diin Islaamaa dhabuudhaaf wallaalummaa isaati. Muhammad arra namni mataa qaqqabuu danda'u hin jiru. Jaartiisa itti booneeti obboleessa kiyya asliifaa jira hangana irra dubbadhu ani ulseetiin jira. Okay, gabaabseetiin fixadhaa kanaaf jara keenya obboleessa keenya kana dhiisaatii irraa bu'aa du'aa godhaaf. Inni biraa wanni Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asli. Rakkan wada dhimmi Oromoo ajandaan jaartaaf jaartii kun waa'ee biyyaa caalaa yaachise rabbi akkana nu godhe. Ustaaza baga deebitanii ani dhugama rabbii dubbachuuf yoo ta'e Ustaaz Muhammad wajjin amma yeroo jalqabaa argaara. Kudha shan keessa gaafa yaman ture sheettaajuu jennaan hiriyaa kiyya tokko jira nama sheekati. Yeroo tokko tokko qoosatti anuyyuu hin dubbadha ture miidiyaa irratti. Sheetichi kun erga dhalate nama diin keessa ture dubartii ijumaanuu argee hin beeku jaartii fuudhee ramadaana keessa. Gizee jaartiin karaa kanatti Abdul Qawiin qabee mana hidhaa kanatti jawaazata yamanitti illee hidhamtee ramadaana keessa baafnee yaadadha. Nikaa goone mucaan ijoollee shaffilaatii wajjin galanii ka wajjin galan. Amma gizee jaartii wal dubbiseetiin hin gabba'u kalee lamaan qabatee harkaan ciniinnatee mucaa waliin galan kana laale maammaa jedhaniin yamanitti. Maal taatan sheekota jennaan I'm so sorry jedheen baay'ee gadda waan akkana waggaa torba guutuu waliin galee na dhoysuu keetitti jedheen. Innaa maal jechuu barbaadeeti nama waggaa torba guutuu waliin ture mi'aa jaartiin qabdu dhoysuuf jechuudha qiimii itti qabate. Faatee biltii Islaam tana miyuut godhi nasra tayyaaba. Kallaani amma achumaan isatti aaree wajjin galle mana kiraa halkan dalagaan gizee isaa jaatti dalagarraa galu wallahi saloonii gubbaa dhaabateetiin du'aayii godhaaf jaartii ufii tana yaa rabbi akkasiin gammachiiftetti faaxumaa tiyya tana naa gammachiisi yaa nama faaxumaan sun ayitingi riyaadin jirti natti fakkaata. Maal jechuu barbaadetti ilaa qoosaa miti seenama dhugaa isinitti maara halkan gizee angalu dhaabate saloonii gubbaa suduuja bu'ee jaartii ufii tana du'aayii godha maaluma kiyya taaf isiin na gammachiifte akkamitti gammachiisa jedhee akkasumatti namoonni yoo san miidiyaan akkana tiktookiin hin dhufne namni keenya iddoo gara feesbuukiin dhufne jette makanaa wal lolchiisanii aarimaanii wallahi dhugaa rabbii shayitichi surrifatee nama biratti argee hin du'e jechuun hin kufee dhaabatumaa rifatee kufee mana yaalaa muytaifa jumuurii kaakun ijoolleen yaman jiran hin beekanii achitti nafseen isaa keessaa baate jechuun namni sun nama sheekati nama guddaa sheettaa jedhaniini. So maal jechuu barbaade namni sheekaa jara kenna yoo waan tokko isinitti himu amala ofii isinitti himu jalqaba irratti wanni beekuu qabdan. Yoo wanti kun halaala haraama jedhee sitti himee waan ofii isaatii uume sitti himaa jiru namni diin rabbii qomaa qabu tokko. Diin rabbiit kitaaba hadiisa rabbii kakara'eef diin rabbii sitti himaara malee amala ofii sitti himaan jiru.
tokkoffaa dhaloonni ammaa kun akkasitti accept godhuu qaba amma sheebbayaan asli tiktookiin fayyadamin tiktookiin haraamaa jedhee yoo ofii fayyadame maftuuno diin rabbiin natti hime ani yoo ta'e hin fudhadha inni yoo fayyadamellee dhimma isaati waan barate natti hime tokkoffaa akkasitti fudhachuu qabdan sinigalee akkasitti fudhanna namni waa beeku yoo sitti nama abbaan fere yoo namni durriyyeen fere kaadiisa beeku natti hime wallaahi irraa fudha because ati maan qajeelle ati maan akkanan taane hin jedhuun waan beeku natti hime waan ani hin beekne natti hime waan ta'eef tokkoffaa karaa kanaan haa laallu inni lammaffaa mootu ustaaza kennaa akka yaadatti kaanis ustaaza kana galtii kiyyarallee hin dhufanii du'aayilee naa godhaa turanii gaafa maazariin dhukkubullee baay'ee booyanii nama garaa laafuudha shayini kun nama yoo du'aayii nama godhu booyee du'aayii nama godhuudha. Ansamoonni ustaazota isatti dhiyaatanillee Abu Sabraddiin faallee karaa keessaa bilbilee gaafataa ture nama sheemuusaa su'aalaa irratti qara'eedha namni kun nama jabaadha. Nama jabaadha nama jabeeffamuu qabu. Akkaataan itti inni jabeeffamu mootuu akka girrisaan kun koomentii fi laayikiif maali miira keessa galchee of keessaan baanetti osoo hin taane karaa darasoota isaa jabeessuutiin barattoota jabeessuutiin karaa ekonomiitiin karaa miidiyaa isaa miidiyaa tiktookii kanarraa miidiyaa islaamaa ijoollee islaamaa itti baratu tokko irratti dhiibbaa osoo godhanii warri isa qeequllee osoo nama akka ustaaz raayyaa nuu ta'e nama akka baabaa kennaamin ibroo nuu ta'e nama akka ustaaz ahmadiin jabal nuu ta'e nama akka ustaaz ibsaa hasan nuu ta'e jechuma malee dhuguma dabbi yoo dubbanne dhaloonni keenya ka ammaa kunillee sheeka ka jibbu hin jiru ka sheeka xiqqeessan jiru riyaalitii ma isinitti himan mee amma akkuma qoosatti nama baabaa amin ibroo tuqu yoo maraataa ta'e malee hin agarre kanaaf ustaaz ibsaa kunoo dirruma isaaniiti sheekota kaawwanii gan nama hiriyyaa kennatti ijoolleedha nama isaan tuqu hin agarre because maal barbaada warri waaqeequ kunillee maaliif akka hiriyyoota isaanii kana hin taane akhlaaqni afachuka yaada fixadha akkasuma akka gaafititti yeroo gaafii gaafatan wallaalanii xiqqeessan waan ta'eef bazii aangilin bittirraddu karaa kanallee warra negatiifi yoo fudhatanii isaanillee amma jaalalli isaan makkatti isaan ho'ise kunillee dhugaan namni kun nama diin keessa ture nama barsiisaa ture jaalala fagootii jaalalli fagoo dhugaadha nama maraacha kanaafi waan kanatti malee hundi ka isaan akka diinummaa tokko laalatti hundi jibbu ka jaalatus hin jiru ka itti naafullee jira soo kanaaf tokko farti ustaaza kiyya baga rabbiin isin dhaqqabe lammaffaa irratti mootu rabbiin haadha manaa teessan halaala teessan yeroo gabaabdutti walitti sinaa fidu sadaffaa irratti mootu an akka ilaalcha keessatti isheen kontiraata jirti garuu moo waliigaltee isaan lamaaniti waan ta'eef waan kana isaaf ishee keessumaan gaafatanii yaada gargaaruu qabdunitti osoo keessumaan gargaartanii gaarummaa qaba malee miidiyaa irratti illee miti biyya tokko keessa illee hin jiran isaan. Bareeda okay ayyee bareedaadha. Maaliif amma fakkeenyaaf biyya tana osoo jiraatte waan hin gargaaruu danda'u hin jira namni fakkeenyaaf yoo biyya takka keessa waliin jiraate hatta osoo niitu kontiraata illee jiraate namoonni jajjabaa wal gargaaruu numa danda'a. Kanaafuu obboleeyyan keenya Beeruut keessa jirtan anas ta'uu mee kootana dubbisaa wanni waliin gochuun danda'amu yoo jiraate waliin goona yoo gartee ka kontiraata isii fixattee jirtu taates yaani rakkoon qabu namni fakkeenyaaf yeroo dura waliin dhufu waan fedhee soo ta'e waluma hawwaa yaa ugaa ustaasni keenyaa sabba jaalalli isaanii tun waa'ee kana afadee irratti hirmaata malee alaana luun hin barbaachistu jaartiin isaa ni dhufti safaraan waan ta'e namni keenya gurguddaan nu duuba jira goonee ni baaf waan takka wanti asii hawaasni qofti uummata kan keessa harka fudhachuudha kan barbaachisu waan takkallee wanti waywaatamoo yookaan kadhatamoo yookaan tanaatamu jirtu kadir keenya kana jala mureen sitti himaani ayyee nama kana keessa kunoo nama baay'ee argaan jiru kanaafi waan kana gooneeti garsiisuu qabna. Kadhachuun hin barbaachisu. Mucayyoon seeraan dhayite biyya seeraan dhayite karaa isin deemteen irra deemneeti kafalamuun wanti isin deemte yoo ta'es kafallee seeraan gaafannee bachiisuu fi osoo hin taane seera qabeessaan akkasitti kabajaadhaan
mul'attee dagaayidee gara biyya sii deebiti. Sababa deebituuf mootummaa fi ambaasii biyya sanii fi ta biyya Itoophiyaati hundaaf adda babaafnee dhugaa jirtu akkasitti malee nama taaribaan deeme nama hin qabne nama rakkataa miti. Kana wanti kun nama nu barbaachisu habiibi khiyaanaat jala mul'atu. Sii galee way waatu yaada nama kadhachuu fi nama gaafachuun nama Liibiyaa qabamtee miidhaan jirtu mjiyoon sii galee yookaan karaa Yamanii qabamtee Abduu Qawwii harkan jirtu sii galee. Seeraan deemte biiroo seeraan ergite bira dheeyne biiroo seeraan qeebalte bira dheeyne sababa jiru itti ibsine waan barbaachisu kafallee wal mariidhaan deebifanna jaartii teenya kabajaan. Sigalee abbe dubbii ijoollee sigalee. Ammas nasraa teenya waan narraatti himtu michiyyoo sana daraa akka ustaasiin reefu jeesan akkuma fedhettiis haa ta'u waan isin kadhannu ana koo bareessa keessanitti rabbiin illee isin qabee michiyyoo illee hamileen cabsinaa ustaazallee hamileen cabsinaa jechaa fi gochaanis kanumaan isin dhaama namni miidiyaa irratti waliin gammachuu ka godhate amma obboleettiin teenya sumeeyyaanis dhiyuma tana heerumte miidiyaa irratti gammachuusi haruuza sargillee tiktook irratti ka godhatte yaani namni haraamaa miti namni waliin gartee jaalala ibsatee gammachuu ofii karaa miidiyaatiin dhufee nu ibsuunis yaani waan gartee isa kana qofarraan ba'e miti. Inshallah akkasitti nu hubadhaa rabbiin gartee nu hundaa waliif haa galchuu ammoo hamilee waliin cabsinaa adaraa rabbii assalaamu alaikum. Okay, walii gallee jirra. Akkasi Dr. Asli Muhammad. Akkasi ustaaza keenya bakka nagayaan deemee walitti deebina. Mariin keenya keessatti haa deebi'u baqqaayyee amma hawaasaaf waan jiru dubbannee jirra waan ta'eef kabajaaf jaalalaan gara mana keetiitti nuuf gabbo yaayyee. Nasraa yemee damiina galchimee damiina nasraa yemee damiina. Azala jira damiina galchii akkam jettaa jirte. Kan argaan jiru mee yookaan akka barreessi jiin. Bilbileefin ture bar WhatsAppin kaasu mana. Damiina. Ni argo. Argaan jiru Kadir. Okay, commenti isaa harkee dhugaa jettisi jee ture.